السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كنا ديفامي هادرس نجيني ربي بكجرت ننتي سوالي ناجرات أكا تساتي أجندا انتالي أورت سينا أورو سينا جتسون واي وبليسا كنا تراكاتي ويالما ساديوكا ساتي ديدامي أفور أجندا ميديا كانت أيتور ajanda kana fala godhuuf intalli akka haasoftee baateen dhabamuudhaani akkaawuntiin isii abbaa manaa isii tahee jaalallee isii tahee kan beekne dhiira harka galuun waan gara garaa keessan nu barreessu waan gara garaa dubbatuun akkas godha maalii godha jechuun miira namoota tokko tokko baay'ee biizii godhee baay'ee qalbii cabse wanni haasamaa jiru kuni maal fakkaata jedhuun halkanii guyyaa jala bu'ee hordofaa ture tolaan didee jennaan hadhaa'ee ol bayee dubbadhe dura odoo laayiviin seeniin gastii kootutii mucattii tana jiraachuu dubbisii ajandaan kunillee haa dhaabbatu jedhee kabajaan gaafadhe eshii ka'ii laayivii seenii naan jedhe mana banadhu naan jedhe naa barreesse eega mana banate immoo bultii teenna keessa maaltu si galche jechuu yaada badabadaa naa kenne karaa feesbuukitti ree bilook na godhe eega inni bilook na godhe dubbiin tun hadhaa'aa deemti intala tanallee miidhutu malaka jedhu anis tarkaanfii lolaa fudhe tolaayyoo eega didde giddiidhanii jedhe humna kenna fi waan qabnu mara fayyadamne seenaa akka as baatee dubbattu goona jechuu murteesse iciitii isaanii ajandaa isaanii taatee gurbaa abu mazra'a jaarsi seenaa abu mazra'aadha nama samaafiyyaanne nama kaawannoon qabne jechuu kabaja namaan qabne kabajaan didee nuti waa tuttuqnee jennaan seenaa arrabaan as baasee jechuu ani seenaan na arrabsuun namubu natti hin dhagaame isin jira ani lubbuun jira nagaa jira hinduune yoo tumamellee jettee isin as ba'uu qofa qabsoon kenna yaanni kenna wani dubbanneef obboleeyyan kenna warri seenan kamaal si arrabsite jettanii miira addaa keessa seenta dhiisa ajaja itti kennamuun mala isin malleen ajandaa biraa godhatutu mala kanaafu arrabni isii ananatti hin dhaga'amu kaayoon kiyya tokkochi intallummaan tun udda gaafa gabbaatee waan kana dubbatteeti eega akkaawuntiin isii kun Maammadoo Abu Mazra'aa kan harka seene Abu Mazra'aan kun tarkaanfii irratti fudhatinna miidhinna ka jedhuuf yaaddoo guddaa keessa ta'e as baatee isiin hin jira jechuun isii Kingi Kamaal Abdallaa arrabsuun kabaja Kingi Kamaal Abdallaa ka tuquu miti hordoftoonni kiyya dinqisiifattoonni kiyya arraba intaloonni jaartii Abu Mazra'aa dubbatte kana irraan kaayatina kaayoon keenya lubbuun isiin jiraatu du'a isiin barbaanne haati manaa keessan namni keessan tokko badiyoo dalage ajjeesa akkas godha wanni jedhamu tokko hin jiru ajjeesuu dandeettii tokko hin qabdu shari'aan akkasii ayyamullee hin jiru sirna qaba adeemsa qaba fayyaa ta'a nageenya ergattu kun si beeka diqaalaa bukkee haadharaa hodheen gadda walitti firaankii jennee wajjin dalaynu sammaan dubbate ba'e zalaa osoo maqaa keessan dhayinan warra zala teettanii argatta warra isin beeku azzalaa baya kabajaa isinii godhe isin kabaju jira jechuudha gowwaawwan ilmaan gowwaa ilmaan haati gowwaa ilmaan abbaan gowwaa ilmee nama gowwarraa dhalate gowwaadha jechuudha. Har'a dhuftee intalli arraba uummata bucuqii haqaa jirti. Uummata intalli duude jennee fi arraba uummata bucuqii jirti yaa Rabbi. Kingi Kamaal Abdallaa fi Sheekaa Roobee sheeriitti godhaa fida. Kingi Kamaal Abdallaa keessattuu Kingi Kamaal Abdallaa sheeriitti godhaa fida. Kiyyaa diqaalaa bukkee asin jaarsi kiyyaa wajjin haasahee
osoo hayyama jaarsi kiyya hin gaafatin sagalee isaa sooshaal miidiyaa irratti ol baase akka nama takkaa inni wajjin haasee kabajaa godheefi jennaan sooshaal miidiyaa irratti ol baase jechuudha sagalee jaarsi kiyyaa. Baaqaa kana fidaa isallee kosii bukkee kana. Banni cayyoo sammuu tuqamte namichi sammuu tuqee gadhiise immoo laa ilaaha illallah. Uummanni nafsa isiitiifuu waa godhinnaafuuyyuu booha waan borcitee ammoo tuuyyuu as gara galtee uummata irraa fixaarte laa ilaaha illallah. Maa isin galcha bari isin galchuu fati isi galcha isin galchuu amma isin diina kiyyaa fi bineensa kiyya addaan isin hin beeknuti. Seenan duutee seenan maalii seenan akkasii hin duunan alhamdulillah kun wallahi jiruu gaarii jiruu bareeddu la akka gaariitti lash jedhee jiraachuu jira. Maali isin du'aayee kana hawwitaniif? Du'a kiyya wanni isin hawwisiisu maa inni biraankii yoo taate eengidda mucaan harargee obboleettii wajjin sargii godhateetini. Akkasitti dalage ani piraankii bakka kakadhisanitti balleesse jedhee mana kingi Kamaal Abdaratti dhiifama isin gaafatu dhufe. Kun shaarmuxaa jedha, kun jaarsa ajjeesi jedha, kun isi jedhan. Mee maaluma isin maali? Ani hagana kana guutuu mee maali? Dila kana guutuu maali isin balleesse? Dila kana guutuu maali isin godhe? Dhiisi seena maal dhiisan dhiisu banaa walitti gad yaana maal ani diluma kana guutuu maal isin godhe jaarsi kee kottu bada jala bukkee diqaawaa. Muyatti feentii godhe gadhiise namichi laa ilaaha illallah uummata arrabaa fixxee jirti. Namni koofentii jenne ijoolleen kennallee adaban qabu. Sammuun biizii ta'ee dhufte na fakkaate sammuun tuqamu oolu yetti. Warra arabeessanii arabeessi lintali tun Kamaal Kinga dhufeetti kolfaa jiran. Asii amaana ergattime ijoollee shirkaa jala jira la ijoollee yoo asii achi deemtu waan achi as deemtu fakkaatu ijoollee kuduraa fi muduraa nyaattee guddatti ijoollee shonkooraan guddatti ijoollee maangoon guddatti jechuudha kosiiwwan baaqaa. Uzzedi jaarsa kee qabadhu jiraadhe haan talau. Afaan kee qabadhe sirraan tolu ati intala dhalaati afaan kana adabadhu. Dhugama rabbii isuma dhugama ajjeefte kana kam ajjeefte ilma dhiiraa ammallee miidiyaarra as baatee niitiin hiikaa ta'an nama arrabsuun dhugaa rabbii dayyuusa isuma jedhan sani jaarsi kee dayyuusa isuma jedhan sani. Kalee waraana seenaa harma mura maal isin godheen seenaa addunyaa kiraan bayna rabbi isin haa qoomu addunyaa tanarraa qoomama wallahi nyaattanii quufina qoomama dafxaa du'aa rabbi isin haa ajjeesu. Maali ka du'aan hawwitaniif maali isin Kingi Kamaal Abdallaa bukkee kootu seeni. Iban yatti machoofte Allahu akbar sammuun tuqamu oolu dhugaa rabbii moo arabeessanii jiran arabeeta ittiin tallitu maqaa jijjiiratte malee dhugaa rabbii jaarsa dayyuusaa jala jirti. Udaan jaartii udaanee lafaa ka'een geettu fincaan jaartii kiyyaan geettu Kingi Kamaal Abdallaa ilma haadha raakottu. Astaghfirullah obboleetti. Ite haa taatu bareedduu arsitee mazala qabriin tee subiisiin haa bayaniin tal haadha raawu sharmuuxitti. A'uuzu billah innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Yatti sammuu tuqamtee dhufu waltu yaa uummata maal jenna kaaduu afaa wasa kamadee dubbachuu jiddee Kingi Kamaal Abdallaa dhiiga tolchee. Wallahi Kingi Kamaal Abdallaa jalqaba badii qabaa badiin isaa maalidha yoo jenne piraankiin haadha manaa mi'atti abbaa manaa qabdu maal gochi jala garagalee dubartii wajji waa'ee piraankii waa'ee akkasii pooloo guddisuudhaaf feemesii dubartii godhu jala deemuu qabu bakka sana iddoo gongora qaba garuu ammoo dhugaa dubbachuu achii asitti baay'ee sodaa hamaa keessa seenee mi'attiin tun miidhamitti jedhee baay'ee tokko hamaa sodaa hamaa keessa seenee uummataa girgireessaa ture. Erga inni girgireessaa waa icciitii waa baay'ee gadi baasuu eegalee icciitii jaarsisaa dafee muddamee jaarsisaa illee sagalee isii gadhiisee fide jechuudha. Ilmaan jiruu namaa diiguuf deemtan ilmaan fooloo namaan guddifatuuf deemtan. Siika fooloo guddifatuuf fooloo namaan guddifatuuf deemtanii jette kan fooloo guddifatuufi kan leencaa fudhachuuf bultii ta'e hadheessee jireenya kee ufitti dukkaneessee jedhe
si'iidha malee kan biraatii miti. Yes nullee waraabaa jirra. Hoositu ga ubbaase situ uf afee nuti dhufnee paablika simbaabne ka paablika si baase uf baase si'iidha. Nuti waraabuu beenna seenaadhaaf galmaa'ee taa'a. Itan hima akkamitti si beektan anaa mitiiti jaarsa kiyyaa mitiiti shirkaan maqaadhaa arsii aslan muka itti naqa arsii akka fedhanitti arrabsa arsiin duruu arrabsamte Shirka. anaa mitiiti. Yaa dhamaatu arsiin shirkaa eessa jirti? Mee dhamaatu ilaala. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. An jiruun isaa wal kawallooti ilmaan baararra dhufee bishaan baaraa mataa zoorsee jireenya keessa mee maal jedhee isinitti mee maalum jireenya keessa maalum. Abbaan manaa kee bishaaniin qorroota dhufe keessaa isa tokkodha. Haya abbaan manaa kee illee as keessa jira jechuudha. Okay bareeda akkanaan dubbii babaasii dubbadhu. Jaarsi kiyyaa wajjin firaasha gaarirra algaa gaarirra nama gumaa isin ajjeesee wallaahi rabbiin na shaahidii isin ajjeesee kafaluu danda'u waan. Miliyoona mana Adaamaarraa miliyoona tokko sagal qabda dhugaadha isaaniin kaffalta. Atuu duutee deebitee atuu nama jiraatu namaan du'an jedhanii mee giiftiitii ta'uu ibadhu rabbii karaa rabbii keetii deebii. Nama wal guddaallee arrabsiin kamaal tarii nama guyyaa takka lamallee yoo ta'e umrii si dura ta'uu danda'a namni kuni adabadhu. Sooshaal miidiyaa kun warra nama beeku miti warra seenaa namaa beeku miti warra osoo namni balleessallee irra namaa taruu miti jechuudha isin warra nama macheessu warra huccuu nama baafachiisu isin. Ati baafattee dhufte miidiyaan eenyu uffata baafatee ka itti dhufe eenyutti godhee dhageette yaa bareedduu tiyya situ baafatee dhufee baara. Situ baafatee bara namni qabeessirraa baasee hin jiru situ baafate miidiyaa maqaan dhayin miidiyaa nuti bizinees irraa hojjetannee addabannee irraa nyaataa jirra. Yes irraa fayyadamaa jirra. Tan irraa kasaarte si'iidha. Tan mulqattee baate sattara ofii baaste si'iidha. Nuu miti miidiyaadhaa miti miidiyaan tokko tokkiin qabee shishinii keessirraa oliif saandhe situ firraa saaqee yaa salphattu. Inni dalagaa ofii malee jechuudha. Akka keessanii kana maalitti waa'ee nama beektan waanii namaa hin beektan seenaa wayita asirra ol baateetiin isin wajjin jedhu kana akkasuma na seetanii ana akkasii miti. Anis intala abbaan gaarii intala haati gaarii intala gosa gaariitti anis. Shaarmottoota warri asirratti guyyata haga mataa kee gaggaragalchanii haga maqaa ilmeetii gaggaragalchanii jaarsa kee arrabsan ijoolleen teenne ijoolleen arsiin namta kana na dubbate kan jiru jechuudha. Shaarmota ilmaan shaarmota. Usedee haadhati abbaan kee kabajamaadha. Abbaa kee nama hayyuu Oromooti. Garuu ati abbaa kee kabajamaa saniif kabaja dhabde. Gosa kee kabajamaa saniif kabaja dhabde. Kabaja gosti kee kabaja qaba. Abbaan kee kabaja qaba. Abbaan kee abbaa keenya haati tee haadha teenya wallaahi haadha tee osoo ati waan nafeeti taate akka nama tokkootitti haati tee haadha kooti abbaan kee abbaa kooti hin tuqu. Garuu ammoo si tan osoo arge jiyaasa oli baana. Biyya nyaadhoti nyaattee hin quufini dudha asirraa si haa qoomani. Dulloota sooshaal miidiyaa irra jirtu baqqaa jaarsa dhabdee asirratti dhuufuu qabatuu dhabde. Dhugaa rabbii jaarsa namicha dayyuusa du'a argitee dhugama tuffatte namicha dhugama tuffatte dayyuusa. Urbaayu kayyoo godhoo isaa qammasan akka daa'imaatitti namatti mi'aayu akkasiisan qaba wallaahi wabillaahi rabbiin halkan andaraa kana nan bulchi akkasiisan qaba jaarsa akkasiisan qaba. Jaarsa wayita godhoo isaa akkanatti si gacobse akka daa'imaatti si mi'aayu qaba. Kayyoo dhungatte boqoon isaatuun si toltu. Kayyoo morma sagel ulaate ulaate. Maali boottaree maaltu si boochisee dhiira dayyuusa. Dhiira dayyuusa jira teettee dhiira biraatiif bootta dayyuusa. Sena, welcome. Jirta naguma? Jira alhamdulillah. Eessa badde si yaanne? Ummata yana mai ani sin jaaladha isin kabaja ummata gowwaa eega guyyaa meeqati seenan duute morma waraane harma irraa muran harka irraa muran jedhu kanaa deebisu jira. Isinii fi asli immoo gastii keessan keessa dhufe dhiifama isin gaafadha. Rakkoon hin jiru duraansi waa'ee kan kee dubbataa turre hundaa'um sheek Kamaalii wajjin hin faa wal taane kalaas
erga pirankii ta'ee asliin faa walitti jaarsa keetiin si haa araarsu jedhaan ture beektaa sila seeni dhiisi kaa. Ayyee. Namni ajandaa ta'uu barbaadu seena wanti hubachuu qabdu waan hundaa danda'uu qabaa beektaa. Nasi kabbaa mana wallahi akkasii miti bakki ani itti balleesse pirankii sanatti bakka kakadhisanii fi bakka irra ture sanitti balleesse kana dhiifama gaafadha jedhee dheengadda gastii kingi Kamaal Abdallaa seena dheengadda galgala kun maal jedhatu dhabe kaduuban dhufee ajjeesi jedhu malee ka mucattiin tun balleessite irra kutiif inni kun dhiira osoo akka tasaa ta'eetiin dhiira gowwaa wayii dhiira hin beekne wayii ta'eetiin nafseetii tana baase adda xiyyaanaaf inni qofti mana jira jechuudha amma seenaa. Mee ati warra sooshaal miidiyaa kana maal jetta? Kalaas erga dogongorte ummata utuu hin taane ati irra caalaa ummata caalaa jaarsa kan kee akka inni sitti hin tiniin jennee dhumaaf dura. Isuma wajjin nagaa ta'uudha ammallee haasaa nama alaatu hin taane si wal dhaggeeffachuudha erga ammoo balleesseera jette kaa namni balleessaa ofii erga amane wanti godhamuu danda'amu hin jiru atillee erga dhiifama itti uummanni illee dhiifama sii gochuu qabaani dogongorte kalaas lamuutti hin deebitu dhiifama godhaa fi uummata Oromoo uummata tiktookii. Idhagee yemmuu seenaa si jaaladha si kabajammaata tuktukii akka itti munabbee kaate si jaaladha bareedduu intala abbaa jiffaarii asliin si mala atis asliin barta ilma gaarii qabda rabbiin bakkaan si haa ga'u rabbii aadaa muraati keessan isinii haa guutu bakka itti dogongoree kakadhisanii fi bakka biraankii jedha tursanitti dhiifama naa godhi si jaaladhaan osoo bultii ta diiguu hin ta'in nama bultii ta diigayyuu ani hin dhiisu jechuudha maaliif akka nama takkaatitti inni mormadha dhiirsi baay'ee lafa ciisa namni biraankiidhaaf ani waan akkasii dalage malee ani maraattu miti bultii namaa haadha ilmaanii osoo beeku asirratti bahee si na fuudhi yookaan sirraa na qabe jedhuufi namni osoo beeke hin beeka jechuudha. Namni kenna arraatii waa qabatee fiiguu malee waan addaan hin baafatu namni sooshaal miidiyaa kanarra jechuudha. Hayyuun hin jiru guutunuu hoolota warra ati yoo jechi takka jette waraabeetiin sooshaal tiktook irratti si baasu, yuutuub irratti si baasu, FB irratti si baasu. Kana malee namni hayyuun takka asirra hin jiru jechuudha. Si galee. Kanaaf eti si jaaladha si kabaja seenallee akkuma seenaa qabdu alhamdulillah seenaa qaba maqaan intalatti yalle seenaadha si jaaladha si kabajoo kanatti rifatu taate dhiifama rabbiif jecha naa godhi. La ani gama kan kootiin maal taate jenne malee namni waan biraa sitti rifannee homaantiin hin jenne nullee gaddarra turre bakka ergaan tokko siin piraankii ta'e duraanuu jechuun siif aslii hedduu akka uummata tokkollee akka hin jirre annan beekaa. Sanaafuu sirran kaa'annee mumkin piraankiidhumaaf jenne ganama sanallee yookaan yeroo ati profaayilii beellamaarra kaa'attee jirtu bakka mumkin namni fooloo haa godhuudhumaaf akka sintinii jette malee waan biraaf miti jenneetuma aslii wajjinuu dubbataa turre beektaa. Waan akkasiiti inshaallah siif abbaa manaa kan kee rabbi umrii waliin isin haa dheeressu ilmoo kan keessanillee rabbi isiniif haa guddisu isiidhaan dogongoree raammataa dhiifama naaf godhaa jetteetti bakka dhiisaa durallee isinumatu deemee jala tattaa'ee uumamaa dudubbataa ture bakka eegasiin akkas jettee namni kun aslii nutu qabee sii fidaa akkas jedhanii namoonni waan garaagaraa dubbataa turtan baay'ee turtanii. Hadda immoo yeroo isin dhiifama isin gaafachuudhaaf yookaan Oromoo gaafachuudhaaf dhuftu warri gaafa sana wajjiniin turtan silaa hadhallee bira dhaabbattanii akkuma Sheek Kamaal kanatti dhiisaa Oromoo irraa bakka piraankii ture jecha keessa dabarfattee jettaniituma irraa dubbachuu qabdan turtanii wal miidhuurraa wanti argatamu hin jiru. Dhiisaa fi khalaas. Dhiirri ka sooshaal miidiyaa ani likkii itti hima wallaahi gabbee likkii takka takkaan itti hima jechuudha. Ani sooshaal miidiyaa hin kadhatu namni ani irraa dubbatu yookaan kadhatu barbaade si'ii fi asliidha. Asliillee inshaallah yeroo natti tolee gutee wal argine dhiifama gaafadha. Aslii jechuun nama hayyuu nama beekaadha. Duraanis yoo akka dubbatee jira akka jidduutti yaafta isaa waa takka hin jirre akka waa wajjin hin qabne. Ani aslii akkuma nama takka sooshaal miidiyaa rabba radhanii jaalladhanii kabaja jechuudha. Waan biraa walitti hin qabnu. Anis hin beeka innis hin beeka. Seenuu si bira jirti? Seenaan jirti hin ciisaarti garuu. Seenuu? Bar seenaan ammallee xiqqoo si gizee raftu kana duwwaan raftuuni.
akka haasoftuutti baqqaadhiise. ايش ام زينة جالت ولا كبدي Abshir rakkoon hin jiru inshaallah atamma amma danda'ameen wallaa yoo kan fakkeenyaaf abbaan manaa kan keetii waliin qirreetaa walitti qabaattanii sheekamaanii fi aslii faa ta'anii yoo barbaachisaa ta'e nu hunduu irratti hirmaannee akkasin inshaallah bultiin kan keessan hin digamne innillee akka sittin aarree walitti sin araarsina homaa rakkoon hin jiru seenaa keenya. Seenaa kan biraa barreesse. Maal jettaree seenaa bakka asitti haa tolu ati miira keessa galtee ammallee nama arrabsiini inshaallah wanti dogongora ta'e dabarfateera. Namni sitti mufatee hin jiru waan gama kan kooti sitti mufanne namni miidiyaarra ammoo ati wanta tokko hubachuu qabda erga abbaatii uumamaa dubbattee jettee kalaas itti aaruun qabdu. Ayyeesii kenna. Bari itti aaruun tumma seenaa dhiisee jiraan ajandaa ilaarraatitti hin dhiifamne anmaraa dubbatu jiran sababa san gabbee dubbatu jira malee ani itti aaruutti jiran dhiisee jiraan ajandaa jalaayyuu hafee jira bar. Numa deemanii mataa gubbaa na ba'u jiran. Abshir kalaas rabbisii kalaafsisu abbaan manaa kan qeellee sitti mufatiin siif aslii hedduu homaa hin jiru anis nan beeka. Innis akkaawuntiin harka jedhanii miti reeshee akka maalumaa akka hin jirre quba qaba natti fakkaata. Ismaan tokko faayidaa ka ajandaa kana dhaabuutti teessanii biddana itti naqusan gowwaa isa tokko naa isa kun. Kalaas dhiisii atamma inshaallah abbaan manaa kan keetii wajjin rabbi umrii sin haa dheeressu ilmoo kan keessan rabbi siniif haa guddisu namni dogongora ta'eera kalaas. Gaddaa mucaan asitti du'e sun dogongorma keessa nama addaan qabuutti hedduutti inni du'e beektaa. Inshaallah rabbiin haa laaffisu waan hundaa. Akkasii baqaati in aariin waa hundaafuu arteellee nama narrattiin yoo namallee dhiifama gaafachuu barbaadde yookaan aslii bira kottu sheekamaanii wajjin faa kottaati uumamaa dubbadhaa kanaas inshaallah rabba laaffisu waan hundaa. Asli nama qasti jira? La asli nama mana hin jiru. Eshi kala rakkoon qabu. Mateen asirraa jaalladha asi gabaabaa kana barakaatu. Ayyee.